Baga gammadan uummata keenya uummata jaalalaa Oromoo qaali. Har'a kana ittiin gammadee jira. Wallee kiyya aadaa Oromichaa yeroo faniin dhiyeenya kana itti lapha'ee akkasumas YouTube irratti illee viidiyoo isaa dhi'ee jiru kan isin waliin beeknu. Haalaan garagara websaayitii garagaraatti fi akkasuma immoo liinkiilee pilaatfoormiilee garagaraatti naaf fe'amee jira. Walleen biyya kun TikTok music akkasuma YouTube music akkasuma Facebook fi Spotify, Amazon fi Apple Music hanya pun di platform ni range sani kuli adalah dia kayak house buzz dia kayak tim tadi aka share na po tak mo aka tim tadi na pagi patan tu orang kata ti wat dilawan te goli ang gat dilawan te aka na pagi patan jadi singa pata ni sini kayak share gula wal bilan na kaya ni an simbali kami umma jalala muda kaki muna mudu gati itu kursa ila tele tapi lau orang ada bukan ikaw na bukan arang tanah akka ittiin ajabatanii kabajaan isin gaafa dhawbee keessatti kanneen biyya gamaa jirtan kanneen biyya namaa sadii gartee waan kana pilaatfoormii kana fayyadamtan hundi fayyadamuu akkuma kana fayyadamtaniin akka sheeshara naawwataniin kabajaan isin gaafata adaraa rabbii akka garaa ittiin jabaanne akka gartee callee ittiin jenne akka gartee namni filaafuu gaafa bi'ee qofa walii fi dirmatu gaafa jirus gaafa obboleessi hojii irra jirus irratti wakutta waan ta'eef akka jedhamee jabeessitan kabajaa ittiin isin gaafataa ta'ee sheeshara godhan wal bira nagayaa liinkii dhiifaa kana seenaatii Dekat apa pasal itu ada itu wajib buat kamu nada kita tu kami orang berarti seni itu juga kerana itu malah ciri dan naga mesti seni sehingga family itu betul jalan lah.